Dubartii baay'ee dheertuu taatee fi dhiira baay'ee gabaabaa ta'e tokkotu wal fuudhe. Yooyyaa ashamaa akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa kan nu barsiisu kan nu bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa kan isiniin jedhu ani gammachiista shoomeeti. Kallachumaan gara seenaa addunyaalessaa kanaatti. Maatii ishee waliin kan jiraattu ijoollummaadhaan hojjaan kanarra bahee dubartii baay'ee dheertuu tokkotu ture. Yeroo barnoota ishee kutaa 7 baratturraa kaasee hojjaan ishee namoota gurguddaa hojjaadhaan dhedheeroo jedhaman waliin qixxee ta'uu ni jalqabdi. Barattoota umurii isheetiin barataniin immoo caaltee argamuun asii gad isaan ilaalti. Namoonni naannoo ishee keessa jiraatanis ta'e maatiin ishee dubartiin kun hojjaan ishee eessa ga'ee dhaabbatuu fi umurii kanatti akkana kan dheerattee jedhanillee ishee ajaa'ibsiifachuu eegalanii. Umuriin ishee hanguma dabalaa deemu hojjaan ishee ammallee daddabalaama dhufe. Yeroo barnootaan toora kutaa 10 geessu guutummaatti nama hundarraa adda baatee akka nama lafarra dhaabbatee dhala namaa to'achaa jiru asii gadi nama laalu jalqabde. Hiriyoonni ishee waliin baratan, barsiisonni ishee, maatiin ishee maalati saatawwaadhamoo hojjaan kee hanga namaaf dheerataa mee hojjaa keetiin magaala sana arguu ni dandeessaa? Roobni guyyaa kam roobaa jechuun isheetti qoosuu daandii irratti darbaa ishee dha'uu jalqabanii. Hiriyaa dhiiraa qabachuu mitiitii hiriyoota dubaraallee dhaabbataa argachuu dadhabde. Daree barnootaa keessatti fuuldura yeroo teessu barattoonni yaa barsiisaa sababa saatawwaa kanaaf nutti argamuu didee maaloo fuuldura keenyaa kaasii jedhanii yeroo gaafatan barsiisonni illee sammuu ishee eeguuf otoo hin taane intaloo satawwaa nana ka'i fuuldura ijoolleerraa duuba taa'i jechuun ishee ajaju. Yerootti baay'atu mucayyoon kun dhiphina guddaa keessa teessee tarii addunyaan yoo nutti hammaatte nu boqochiisni kan jennu haadha isheetiin maalaa godhuu jettee ni gaafattiini. Haati isheellee akkanuma siitiin gadameessa maalii keessatti akkam baadhee hin beeku. Sanyii koo keessas sanyii abbaa manaa koo keessas namni haga kee dheeratu hin jiru. Abaarsa ta'etu karaa rabbii nu dhaqqabee sirra gahee jira. Yeroo barnoota kee qofa malee manaa alan bahiinii hiriyaa dhiiraas ta'e hiriyaa durbaa waliin hin dhaabbateenii namni hunduu sumatti kolfaa sii mitii nu illee siitiin dhala keenya godhachuu keenyatti qaanfannee jirraa jettee haatillee boquu gadi cabsite. Mucayyoon kun eega kanaa qofaa deemuu dhiphina guddaa keessatti kufuu hawaasarraa addatti fo'amuun jireenya ishee hafe lafa kanarraa ta'e. Barnoota hanga kutaa 12tti xumurtee yuunivarsiitii seentee bifuma kanaan hawaasni waliin jiraatu quba isheetti qaba. Daandiirra yeroo dabartu dhiirris ta'e dhalaan maali dheertuun satawwaan kun otoon jedhiin kan bira darbu hin jiru. Jabaattee barnoota ishee xumurtus haa ta'uutii garuu dhiira jaalalli ishee godhatu hanga umurii ishee kanaatti argachuu hin dandeenye. Dhiirumti itti nahee itti siiqu ni dhibaa. Hiriyoonni ishee siif mitii nuufuu ilmi dhiiraa qaalii ta'eeraa jedhanii isheetti dubbatu. Yeroo kana isheen jaallachuu jaalatamuu nama isheef ta'u argachuun hawwii guddaa itti ta'e. Ta'us garuu nama hojjaatiin qixxee ishee ta'e yookiin immoo ishee caalutu waan ishee barbaachisuuf akka sadarkaa hawaasni amma jirutti kana kan guutuuf immoo argamuu hin dandeenye. Dhiirri dheeraa jedhamee ol jedhee ilaalamu ishee maddii yeroo dhaabbatu gatiitti isheen gadi. Maatiin ishee sababa hojjaa isheetti qaana'u. Ollaan qeen bakka hojii hojjettu hundumtuu arganiitti qoosu. Qoosaawwan nama hojjaa dheeraaf qaban hundumaatti darbataniiru. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko hiriyaa ishee tokko waliin bakka kaaffee teessee waan lallaafaa fayyadamaa otoo jirtu gurbaan tokko ija isaatiin ija ishee keessa waraane. Ajaa'ibadhaatii hanga umurii kanaatti dhiirri bifa kanaan ijaan ishee kabale hin jiru. Argiteen
kanaa ta'e. Haa ta'utii garuu qoosaama dubartoota gara biraarra gahuutu anarras gahaa jira malee na barbaadee miti jettee keessa ishee of amansiiste. Kaaffee kana keessatti illee teessee fayyadamaa waan jirtuuf otoo dhaabbattee namni kuni fiigee baqatee akka badu homaa shakkii hin qabdu. Guyyaa tokko tokko bakka teessutti dhiironni haasofsiisuu yeroo dhufan haasa'anii waan garaa isaanii erga dubbatanii bilbilallee erga fudhatanii booda yeroo isheen kaatu arganii kaan naasuudhaan achumatti yeroo hadoodan kaan immoo fiigichaadhaan biraa kutu. Haa ta'utii garuu dargaggeessi arge kuni lakkoofsa bilbilaasaa waraqaa irratti katabee keessummeessituu mana kaaffee sanaatti kennuun mucayyoo dheertuu sanaaf kenniifi jedheetti dhaammate. Keessummeessituunis geessiteetti kennite. Gurbaan kun fayyadamee erga xumuramee booda ka'ee yeroo deemu akkuma namoonni dubartii kana yeroo kaatu dinqisiifachaa turan isheenis yeroo inni ka'u ni dinqisiifatte. Inni immoo baay'eema tokko gabaabaadha. Miirri kolfa maddisiisu tokkos isheetti dhagahame. Dhiirota keessaa dheeraa kan jedhamu iyyuu na gaafachuuf natti hin siqne dhuguma kanatu na barbaadeetudhaayi jettee akka ajaa'ibsiifamuu taate. Haa ta'uutii garuu jaallachuu jaalatamuu fedhii guddaa waan qabduuf galgala akkuma mana ishee galteen gurbaa kanaaf mucayyoo kaaffee keessa turtedha jettee barreessiteefi innis maqaa isaa beeksisuun nagaa gaafatee haasoo waliin eegalanii. Haasoonis baay'ee waliif ta'anii miira jaalalaa ishee keessatti uumameenis baay'ee gammaduun deemtee gammachuu ishee kana harmee isheetti himatte. Haa ta'uutii garuu deebiin harmee isheerraa argatte baay'ee nama gaddisiisa. Akkana jettee biraa kan deemne ati dubartii jaalallisiif maluuf miti. Yoo sobee sin jaalladha jedheera ta'es si barbaade otoo hin taane yeroof sitti fayyadamuufi kana akka hin raawwanne immoo durseen sitti hima jechuun akeekkachiistee didde. Dubartiin kunis gorsa haadha ishee dhageessee guyyaa kanarraatii kaasee gurbaa kana waliin haasoo ni dhaabdi. Bilbilee fi barreesseefis dadhabe. Haa ta'uutii garuu wantoota garaa garaa bibbituuf guyyaa tokko gara gabaa yeroo deemtu gurbaan kun daandii irratti ishee argee maaliif na cuftee haasoo na waliin maaf dhaabdee jedhe yeroo gaafatuuni ani hojjaan koo dheertuudha ati immoo gabaabaadhaa waa mana gootee na biraa deebi'uuf malee na fayyaduuf natti dhiyaachaa jirta miti. Sababa hojjaa kootiin hundiyyuun na baqataa jettee isatti dubbatti. Yeroo kana gurbaan gabaabaan kun gamna waanta tureef hawaasni addunyaa mataasaa jiraata. Nutis addunyaa mataa keenyaa jiraanna. Tarii dhiirri gabaabaa dubartii dheertuu hin fuudhu. Dubartiin dheertuus dhiira gabaabaatti hin heerumtu. Haa ta'uutii garuu seera kana rabbitu mure otoo hin taane dhala namaatu isa gabaabaa dinkii, isa dheeraa saatawwaa, isa furdaa habuubbii, isa qal'aa eersii jechuun moggaase malee rabbi hunduma keenya sammuu qixxee godhee uumee yeroo ta'ee booddee waaqayyo akkana godhee na uumuu isaatti baay'een of jaalladhee ani nama addaa bifa addaatiin waaqayyo godhee na uumeeraa nama kan hin dhaga'u yoo ta'e garuu halkan tokkoyyuu nagaan buluun baay'ee natti ulfaataa. Atis ilaalcha kiyya fudhuutii nagaan jaalalaan haa jiraannuu jedheetti dubbate. Yeroo kana mucayyoo kanaaf sammuun ishee haadha isheetiin hidhamee ture deebi'ee hiikame. Hojjaa dheeraa qabaachuun ishee eebba waaqaa akka ta'e kana duratti magaala sana keessaa namni akkanaa akkan argamne badhaafamtuu taatee yaaduu jalqabde. Gammachuu dhalli namaa qabus jaalallee kana qabattee galma geesse. Jaalalaanis badhaadhomtee nama gabaabaa kana waliinis gaa'ela godhatanii jireenya mataa isaanii jiraachuu jalqabanii. Booddee irratti garuu wanti nama ajaa'ibu ta'u dubartiin kun kophee dubartiin gabaabduu qofti godhattu dheertuu fakkeessu kaawwachuun illee hojjaa ishee irratti hojjaa dabaltee bareedina magaala sanaatiif moodeela taatee filatamuu dandeesse. Waaqayyo dhala namaadhaan kennaa garaa garaatiin uumee lafa kaa'eera. Hawaasa keessatti kan baratamee jira. Kan hin baratamne kuma dhibba keessaa adda ta'ee dhala namaaf yeroo kennamu kennaa addaa goonee ajaa'ibsiifachuuti qabna malee hawaasa keessaa addatti fo'anii gadi qabuun sirrii mitiin. Dhaamsa maatii keenyaaf hawaasa Oromoof qabnu kan Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti yeroo keessan qaalii kana naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo irraa barattan laayik
sheer godhaa. Seenaa barsiisoo gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Yeroo gaarii.